bataskaana sodo yaabaye kore bayyanani yaabaye nama halkan deemu yaabaye kabeza banyane yaabaye ingala galungese maluma jetti ati goftaadesse ingala galungese maluma jetti ati goftaadesse lashgodi talla kaingala 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 lashgodi kabajamtoota fi daawwattoota keenya gaarraas walitti deebinee jira viidiyoo bashannansiisaa fi bu'aarsaa ta'an qabannee dhufnee jirra egaa ittiin bashannanaa ittiin bu'aaraa hangalmaatti kan wajjin laallu ta'a na wajjin turaanis afeerraa kooti kan tokko yaa'ina waaw. Bilbilaan irratti cufata faaraan kun. Amma mucaan kun dhuguma na jaallatti amma. Si jaallatti mucaan kun hundaan baay'ee iyyuu si jaallatti. Tole na jaallatti waan ta'eef goonaa bilbila si qabatamu. Duwwaa sagal. Ta'uu walii gaafattanuuf deema. Heloo bareeddu. Heloo. Eenyudha? Nan beektu garuu si baruun barbaada. Lakkii ammaa dhiira kamiin walii wal baruun barbaada. Maaliif rakkootu jira moo? Lakkii rakkoon qabu garuu nama na jaallatu qaba jaalallee hin qabu kanaafidha. Dhiifamaa waan si rakkisuu baadhee nama jaallattu sana natti himuu dandeessaa? Biisisitti haafu. Rakkoon qabu natti himi. Abdii jedhama. Namatti beeksisu ta'uu dhiisuu danda'a. Inni immoo si jaallata? Inni sodaataa wayiiti. Jazbaan kun yeroo hundaa gaafa bilbiluuf akka durbaa kaayyoon kan maal jedhee bilbilaan irratti cufata faaraan kun. Waaw fatanaa dabartee jirtii garuu saffara ajaa'ibaa saffartee itti dambisnee gahu. Waaw. Kan garaa koo rabbiin annoo'atu namummaa koo tisheena jaallattu. Kan dhabeetiin alaalaa baqatu shakkee gaarii tuuti. Birraa sumaasa. Akkamiin egaa fayyaadha? Haadha maabaree? Akkamitti hedduu si tole akka makiinaa yoo ta'e eenyuti makiinaa eessa deemtan? Hedduu si tole. Makiinaanis tiyyuma? Inni ilaaltee agartu kunis anuma. Hayi maaluma argattee akkana si tole hoo? Yoo jabaatanii hojjetan wanni jijjiiramne tokkollee hin jiru bala. Amma dhugaan dalagatteetuma akkana jijjiiramte ati. Laal silaa akka keetiin achuma dhukkee ati keessatti na dhiifte san keessa gangaladda ture garuu rabbiin akka namaatii miti. Maashaallah. Dhaabbadhumee dhaabbadhu dura waan haasoo jira. Maal haasoo inoo? Bakka gaafa kaan itti na dhiiftee deemte san ni yaadatta? Dhiifama yaaboo bar gaafa san namaatu kana na godhe. Harka kana hoo ni yaadatta ka gaafa san xuriidhaan aanin tuqinnaan jette san laal. Deemee harka kanaatiin akka nama godhe. Harkuma santu makiinaa tana fide waan ta'eef jecha ati sarara makiinaa tana harkaan hin tuqin. Ati duraanuu nama gaariidha dhiifama naa godhe yaaboo. Ani laal gaafa sana harka xiyyaatu xurii ture ati ammoo onneeteetu xuriidha. Akka durii fi harka xuriitti hin hafanii ijaa Oromoon harka xuriitanii fi hiyyummaa sanallee dhiqadheetiin jira irraan tan. Atilleen akkasumatti onnee ta'e xurii san dhiqadhu. Duuba ammaa nan fuutu jechuudha. Gammoojjii tana keessatti aduun na fixxee bar. Ani ammaan tana jaartiin qabaa bar. Boo makiinaan hin baanaa bar. Lafuma kootu tirachaa ni dhaqqabdaa hafuura baafataa kootu. Nama gaafa inni rakkoo keessa jiru gattee deemtee biraa gaafa isarraa rabbi jijjiiree dhuftee tola sitti oola. Waaw. Waan kecha dabarfatte sitti fakkaanne amma. Maal taatan joo maali? Maali ni maal jechuudha kecha dabarfatte ammaati mulumaa baqqaani akkatti waliin dandeenyu nusi. Eeggatti balbala haala nyaatu. Maal takana si godha har'a? Maali isin irratti kukutte maal lala kana ta'e butaan irratti kukuttu. Michoo maaltu irratti kutaa boosii haa kutooti wannoo minamina mana kecha deemu nyaate. Hina lafattee ciccitee jira muluun isaatu bakka sadii citee jira. Anaa michoo dingishee animoo. Eeyyaan si engadda si tuut maajaatu wajjiruu firee sadii jalaa cite hantuuta fi siin adda baafachuu dadhabee barana muluma. Muxii haadha nyaatu muxiidhaati. Nana rabsini boona fisiisu taasifaanoo didde haadha nyaatu. Miila kaastee hoo? Shaara si dabbartee jirti. Ofii na tuqxee tolte biyya nabe. Haadha nyaatu. Haadha nyaattee tana. Butaanti osoo harkaan gadhiibuutu irra ciree bitee. Tarsaajaa osoo harkaan irraa wanta godhuuti buuqqisee biteessa. Hantuuta lammaffaatiin mana siseenee irraa eegi. Waaw. Isani naaka kabenaku, oraada chaku balaku, ergan kaadi mameefinafi. Maali jira goy? Lakkisanaku, otota dacha firanaku, ergan mallattaya digani. Mallattaya digani, mallattaya.
Waan ajaa'ibaatti erguutu irraa qabu. Lakkuma bulaa deemnuuni waan addaa waan aarii harkaa dhufaa jirraa. Waaw. Oggaa sagararra taa'us akkana taa'an ta'e jecha guyyuurraa sagaraa dhiqaa ooluun dhaqqabu. Mannis mana kanaa kunoo adda. Yaalaan bareeda. Nagaami. Fayyaada. Akkam jirtan? Siidhaa haati manaa. Nagaami. Mucaa akkaatti feetuutiin si fidee nama akkaatti barbaadu. Maal daleeda? Maal daleeda? Kotteen qabu ani mana mobaayilaatiin qaba. Obboleessi kiyya kanarratti xiqqaa tokko jira shifeera baay'eetiin. Shifeera baajaji lakkii an shifeera baajaji manan kareessu. Maaliif Lakki shifeerri baajaji. Hedduu rakkoo qaba nama cinqanii. Obboleessi kiyya nama nagaati hedduu malee nama ibaadee narrallee isaan nama ibaadarra jabaati nama miskiina hedduu malee. Lakki an shifeerri baajaji manan kareessu shifeera baajaji gizee ofullee shifeerri baajaji. Maaliif kireessine obboleessi kiyya. Lakki bool shifeera baajaji manan kareessu dhuguma siifi. Dhugaasiiti fakkaadisi. Maal godhe shifeerri baajaji. Oggaa baajaji oofus akkatti oofaan ta'e jecha oggaa sagararra taa'us akkana taa'an ta'e jecha guyyuurraa sagaraa dhiqaa ooluun dhaqqabu. Dhaqqabu sagaraa dhiqatu. Aboosin baana nama biraa naa fidi nama shifeeran ta'in nama dhalaan heddummaatiin nama wandalaaxee naa fidi. Sagaraa dhiqaa ooluun dhaqqabu. Moggatti irra gattaa. Lakki wandalaaxee naa fidi. Haawwata irra shifeeruma baajaajifti ibsan malee gisee oofus akkanatti oofaa. Gisee sagaraa irra taa'us akkanatti dhiiroo gisee mana keessa taa'u akkamitti akkanatti waaw. Baddaa farda ati bilaa shoodita jarreen malaan qabdu ofii biyya dhabdee maa walitti nunatti haagan tokkotti maqaa. Eenyu walii sin dhagee fi walii seentanii. Yaa ta'u tolee. 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 Sandaafoo marguu. Ifii fuudhee itti lixeeti beelaa ligaa intala kana mataa itti baneeti keessa lixee taa'ee aboo rabbi sinaa qajeelcha. Waaw. Caala. Obsi kootu. Takka yeroo tokko duwwaa kottame sin barbaade. Jaallibu takka geennifa. Eenyudha ishee? Obsi beektuu jaalledha. Jaalledha. Jaalledha jirti moo? Yoom dhufte? Maal ajji dhufte? Hin dhageenyamu jaalleen bara dhuftee dhiifama naan jette. Maal jettee irree? Maal jetteeni maali qaba? Anis akkan jaalladhu hin beektamne dhiifama hin godheefi kaa. Namatti hin toluuni? Namatti tola. Seegaat bakka salinan deemu. ፊት ለፊት መጥፎ ወጣ ኧረ ልክ አይደለም እንዳላልከኝም ግድ የለም እኔ akka inni ni jira wanni kanaa gaarii miti akka ifii yaaddanitti namaafillee yaada mataa taanii itti fayyeeti isiin dhufnaan isin deebi'e isiin garuu ammoo tana jidduu miidhamte miskiina wallahi. Waaw. Tokkochi laman taane rabbi. Lama sadin taane halkanii guyya. Sadi afurin taane jinni maleek anama. Afur shanin taane. Kitaaba rabbi. Afran zaburii injiiri tawraatii fi furqaan. Shan jahan taane salaata. Salaata shananin. Ja'a torban taane. Imaana. Arkaana imaanaa jahan. Torba saddeetin taane. Torba saddeetin taane balbala asaabaati. Saddeet sagalin taane. Balbala jeennaataati. Sagal kudhanin taane. Dunya. Addunyaa tana jechuun. Sagal kudhanin taane addunyaa. Sagal kudhan hin taane addunyaadha. Addunyaan kudhan guuteen beeytu jaal. Waaw. Waan guddoo ajaa'ibaati. Alla cabne. Ala baasee bar. Silaa waan nafii qabaatee ala baasee umaa rakkoon qabu. Wanta hantuuta du'ee fakkaatu tana baaseeti akkana jaa. Alla cabne.
Mee firoo warra waa'ee jaalalaatti taasisa gaafannaa akkamiiti jaalalleen qabda. Eeniin qabaa garuutu narra guddattee jirti isiinis garuu osoo ol jaalannuuti isiin waggaa guyyaa tokko mucaa tokko wajji deemte an oggusa onneen dhaana jetteetini garaan jaalalaa achumaan na goggogee dhiise. Duubatti amma yeroo isii garte garaan onneen dhaas hin jettu. Hin jettu yooniin nyaata zayitii qabu nyaadde malee. Yoo nyaata zayitii qabu nyaatte onneen akkamsi jetti. Onneen firik na jetti gizeen isee harka immoo nan jettu. Duubatti firoo ni naaftaa jaalalleete namaa dhiirta. Lakku dhiirummaan na dhagaame malee. Inni naaftu. Inni naafee. Duuba ammata biraa jaalachuu dhufoo karoora hin qabdu. Onneen na goggogee duuba sombaaniin jaaladha. Mee warra akka keetiitti jaalalaan miidhamee foo maal dhaamta? Onneen jaalalaan akka miidhamne jalqaba sombaan eegaluu qabdanii jaala. Wow, akka onneen teessan jaalalaan hin miidhamne jalqaba sombaan eegaluu qabdanii. Wow, yaada gaarii. Sanuu raayyaa itti bareedeeti miila luka jittuu waa'ee dagalatti kanama marga margariiti. Isirii riga. Eeshi bagariiti baga fi qabdee rakkoon qabu garuu raayyaa itti banattee raayyaa gubbammoo hawa bakka inni jiru barbaadaati. Naa godha indiisinaan. Maal godhu deemtanii jiru? Istaayina maali? Kanaaf keessi koo miidhame natti murteessini yaajamaa. Guyyaan nagayaa hedduudha. Taayi. Guyyaan nagayaa hedduudha. Kiyyaa fubatte akkan dandeenye garaan koo hin beekti kanaaf yeroo ribte. Naggaabbamoo shiggaabba wantu ndiisida kan darba. Gara naaf kenne ishiif kenne waanuma yaanni shigootu otuma laalee maal qaba. Koi istaayila maalii agarsiisu jirtu obboleettii tiyya? Maal taate? Kabajaa gaarii waa. Andi kutur giba fataan baas. Eesh maal qabatee dhufte natti himi? Sirbi ani qabadhee dhufe sirba qabsooti sirba ajaa'iba sirba warraaqsa. Ayyee itti fufi. Jalala keetiin hin ciisu ergaasi baree natti kottu qallaa koo mataa waqaree alalla jalalliin beektaa innuu jaamaadha lafa dhugalii mee maaltuu dhufu ulullu. Jilbiifadhu dhoosi rashiin maal qabatee dhufte kun hojiidha kun amma andi matoo samaana gibaa fataan baalessi. Sirbaane qabadhee dhufe mata dureessaa fiqirishuu. Ayyee itti fufi bareeda. Anchee qonjoo minoono tafa ewaddi shalloonee dhagaa ilille fiqiriyaazichee indeenoo tanya barrisii kottu adara waaqa. Hidhameen jira indeenoo maxxaa fiqiree. Xoosi rashiin. Haqixaadarra jirtu jalaa qabdee isiin. Waaw. Kottu siree qabeen nuuf hin deemna. Nagadhi hin deemu nagaa kana booddee. Hingaan jedhe amma itti sidu akkas ta'a. Akkam? Dogoggora irratti dogoggora dabaluun barbaadu. Viidiyoo keef suura kenna bukkee jiru akka namni arguun barbaadda. Takkaa dogoggoriiramtii naa balleessi bakka. Kana booddee nama mormita taanaan faayila kenna bukkee jiruun siif battaana. Tole isin mormoo bakka nan deemaa tumti naa balleessi. Viidiyoof suura kana balleessi jechuun yeroon barbaadetti akka barbaadetti gochuu hin danda'u jechuudha. Rabbi fedhilati jireenya koon balleessi naa balleessi maalis godhe amma kana. Jalqaba maaliif na ergite? Eenyutu na ergisiin jedhe? Si amanis jaaladheen na ka'eericha. Taariis immoo yoona dogoggoriis ta'uu danda'a. Oo maala inni siif amanamee nama namatti nagarsiisin jira. Nagadhiisam. Laati. Yoo akka inni si dhokatee hafu barbaadde immoo sa'aatiin barbaadetti wanta barbaade naaf raawwachuutu sirraa eegama sii galee. Amma bakka baratame ruumii lakkoofsa 13 keessan jira. Dafiitii kottu waan biraa dhiisi. Suuraa fi viidiyoo isii bira qabdeeti akkanatti isii qixaatta. Aboo kun gaarii miti akki kun gaarii miti. Keessaafuu warri yaada akkanaa qabdan warri waan akkanaa jirtan. Obboleettii ta'e isan godaanaadha. Tabiraatii miti. Gaarii miti.